Hulaa galaanaa ololaan lolaammoo malaan. Akka jarri biltsiginnaa dhaadatan kanaan waraanaan hulaa galaanaa banachuun nu baasaa laata. Buufata doonii Asab karaa lolaatiin dhuunfachuun bifa sadii qabaachuu mala. Tokkoffaa mootummaa Eertiraa amma jiru fonqolchanii murna buufata doonii Asab Itoophiyaaf kennuuf hayyamamaa ta'e aangotti baasuun regime change. Haala xaxama keessoo Eertiraa fi naannawa gaanfa Afrikaatirraa ka'uun mootummaa amma jiru buusanii kan biraa kaayuun ni danda'ama laata. Kan jedhuuf yeroof haa dhiifnu. Osoo danda'ameeyyuu sabboonummaan Eertiraa kan ibidda lolaa waggoota 70 oliitiin waddamee finiinee waan ta'eef humni deeggarsa Itoophiyaatiin ol ba'e gana'umaan rakkoo fudhatamummaa hamaa mudata. Haala akkasii keessatti lafa taakkuu takka Itoophiyaaf hayyamuu hin danda'u. Yoo hayyame ammoo oolee osoo hin bulin fincila keessootiin raafama. Hubadhaa akkuma Abiyyi dubbii buufata galaanaa kana kaaseen murnoonni fi namoonni Eertiraa kan Isaayyaas kuffisuuf qabsaa'aa jiranuu sagalee ol kaasanii diddaa dhageessan. Humna sabboonummaa hubachuu namni fedhe yaalii Tigraay waraana jilbifachiisuuf godhamee fi waan mudate yaadachuu feesisa. Lammaffaa Eertiraa humnaan guutumatti Itoophiyaa jalatti deebisuun Rain Corporation kun seera addunyaa cabsuu qofa osoo hin taane sabboonummaa Eertiraatti beenzila firfirsuun wal waraansa yeroo dheeraaf karaa saaquudha. Sadaffaa lafa naannawa Asabsan muratanii fudhachuu annexation kun yeroof ummata ililchiisuuf fayyaduu mala. Atakaroo seeraa addunyaatu moggatti yoo dhiifne Asab qofa kutatanii fayyadamuuf bara hundaa waraanaan tiksaa jiraachuu gaafata. Kasaaraan namaa fi mallaqaa lola akkasiitii bayuu fi bu'aan buufaticha irraa argamu wal madaala. Waliigalatti yaadni waraanaan ulaa galaanaa arganna jedhu balaa fidee dhufutuu bu'aa argamuu malu kamuu caala. Lola walirraa hin cinne keessa seenuun kasaaraan diinagdee fidu bu'aa buufata dhuunfachuurraa argamu dachaa hedduun caala. Fakkeenyaaf bara darbuu Itoophiyaan buufata doonii Asabii fi Matsawwaa qabaachaa turtus waggoonni 17 sun yennaa diinagdeen Itoophiyaa itti qancare ture. Gama kaaniin bara 1998 booda Itoophiyaan buufataalee doonii lamaan kana fayyadamuu dhoorkamtus diinagdeen ishii saffisaan guddachaa ture. Garaagarummaan maali? Bara mangistuu Itoophiyaan buufata doonii qabaatus wal waraansa hamaa keessa turte. Bara Mallasaa ammoo buufata doonii dhabdus birqabeessaan nagaya qabaachaa turte. Nageenyi waaraan hulaa galaanaa argamsiisuu ni danda'a. Hulaan galaanaa garuu wabii nageenya ta'uu hin danda'u. Nageenyi jiraachuun guddina diinagdee mirkaneessuun humnaa fi leecalloo hulaa galaanaa banachuuf dandeessan horachuuf gargaara. Biyyi nageenya hin qabne carraa buufata doonii ishii guututti fayyadamtee diinagdee ishii guddifachuuf qabdu xinnaadha. Akka fakkeenyaatti biyyoota Somaaliyaa fi Yaman kanneen daangaa galaanaa dhedheeraa qabantu durooma ture. Yaman daangaa galaana diimaa irraa galaana Arabaa kan kiiloomeetira 2252 dheeratu qabdi. Soomaaliyaanis Afrikaa keessaa daangaa galaanaa dheerinaan tokkoffaa ta'e kan kiiloomeetira 3330 fagaatu qabdi. Garuu ammoo biyyoonni kun erga bilisa bahanii kaasee wal waraansa keessoo raafamaa jiraachuurraa kan ka'e buufatoota doonii hedduu qabaatanis diinagdeen isaanii akkuma qancaretti jira. Dubbiin hulaa galaanaa kun eegaluun dhimmichi ajandaa jabaa ta'e akka bahuu fi mirga Itoophiyaan qabdu ifatti akka irraa haasawamu taasiseera jedhu warra biltsiginnaa sune dhugaadha. Ajandaan kun garuu faayidaa qofa osoo hin taane miidhas fideera. Atakaroon Somaaliyaa wajjin ture kasaaraa dippiloomaasii hamaa dhaqqabsiiseera. Ka amma Eertiraa wajjin jiru ammoo balaa wal waraansaatti nu geessuu mala. Gabaabumatti siyaasni Abiyyi hordofaa jiru Itoophiyaan dur utubaa nageenya gaanfa Afrikaa Anchor State jedhamtee beekamtu amma madda rakkoo sirnichaa net insecurity exporter akka laallamtu taasisee jira. Dabalataanis ajandaa kana hafarsuun biyyoota fagoo fi dhiyoo qabeenya uumamaa naannawa keenya qircaa godhachuu fedhaniif karaa saaqee didichaa akka dhufan godheera. Dhufaatiin jaraa kun ammoo siyaasaa keessoo fi hariiroo ollummaa biyyoota naannawa keenyaa humnoota dantaan isaanii dantaa keenyaan wal faalleessuuf akka saaxilamu godhee jira. Waliigalatti dhimma hulaa galaanaa ilaalchisee adeemsi Abiyyi Ahmad waggoota lamaan darban hordofe tarsiimoo fi karoora qorannoo fi bilchina qaburratti kan hundaa'e osoo hin taane hoy yerootiin kan geggeeffame ta'uun buufata doonii argamsiisuu dhiisii carraa gara fuulduraa argachuuf qabnus kan miidheedha. Biyyoota ollaatirraa buufata doonii humnaan fudhachuuf dhaadachuun isaa jarri sodaa irraa ka'uun biyyoota diina Itoophiyaa ta'an waliin tumsa tolfachuun akkasumas tarkaanfilee wal waraansa keessoo keenyaa hammeessuu akka fudhatan taasisuun miidhaa nageenyaa fi dippiloomaasii dhaqqabsiiseera. Amma yeroo Itoophiyaan wal waraansa keessootiin raafamaa jirtutti maqaa hulaa galaanaatiin lola biraa ofitti dabaluun balaa hamaa kan lubbuun turuu biyyattiitiifuu sodaachisutti of geessuudha. Akkuma jalqaba irratti tuqame akka biyya galaanaan hin daangeffamne takkaatti Itoophiyaan mirga buufata doonii fayyadamuu seera addunyaatiin mirkanaa'e qabdi.
caalatti ammoo biyya gabaa guddaa qabdu taatee biyyoota daangaa galaanaa qaban shaniin marfamtee waan jirtuuf buufataalee doonii isaanii gatii rakasaan wal dorgomsiiftee fayyadamuuf dandeessi. Kanaafuu Itoophiyaan biyyoota ollaa kamuu humna waraana ishii kan yeroo ammaa laamshee jiru kanaan doorsisuuf yaaluu mannaa hojii dippiloomaasii fi hidhata diinagdee cimsuun shakkii fi sodaa hir'isanii buufataalee doonii faayidaa waloo guddisan misoomfachuutu wayya. Gaafa nagaan keessoo keenyaa mirkanaa'ee diinagdeen keenya guddachaa gabaa keenya daran bal'ise biyyoonni har'a buufata doonii nuuf laachuuf mataa maran cufti nu kudhachuuf hiriira galu. Kanaafuu uummanni keenya ololas ta'e lolli maqaa hulaa galaanaati yeroo ammaatti geggeeffamu faayidaa fiduurraa miidhaan akka caalu beekee dura dhaabbachuu qaba. Jalqaba wal waraansa keessoo keenyaa dhaabuun nagaa deeffachuun bu'uuraalee misoomaa fi hawaasummaa lolli nu jalaa mancaase deebisnee erga jaarannee booda humna gama maraan horannee dhimma hulaa galaanaa mara itti dhoofna.